Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa baankota keessa immoo baankii Hawaashiniin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheellaayii gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheellaayii gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna jechuudha. Viidiyoon kun keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Daldalaadhaan meeqatee jechuudha jechuudha. Keessattuu karaa Itoophiyaak.com jechuudha daldalaadhaan meeqatee meeqan oli jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Tokko isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdan ni baay'ifattu jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii guyyaa har'aa yoo ergattan jechaadha. Tokko isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma guyyaa har'aa baankota keessa akkuma jedhee baankii Hawaash biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii tokko isaan dubbadha waan ta'eef karaa baankiitiin illee isin immoo hamma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. 2,000 yoo ta'e 3,000 yoo ta'e tokko isaan dubbadha waan ta'eef baay'isuu jettanii argachuu baay'ifattanii argachuu dandeessu jechuudha. Salphumatti jechuudha. Asirratti karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa dhaabbataa miti jechuudha. Guyyaatti yeroo 5-6 iyyuu jijjiiramuu danda'a jechuudha. Utuma isaan onlaayinii irra jiran iyyuu hin jijjiiramaa jechuudha. Yookaan hin dabala yookaan hin qannasaa jechuudha. Salphumatti Itoophiyaak dhaabbataa miti jechuudha. Akka baankii miti. Baankiin guyyaa 2 guyyaa 3 yookaan torbee tokko turuu danda'a jechuudha. Otoo hin jijjiiramee osoo yookaan hin geeddaramanii jechuudha. Itoophiyaak garuu guyyaatti yeroo si'a baay'ee jijjiiramuu yookaan geeddaramuu danda'a jechuudha. Egaa salphumatti immoo akkuma beekamu kan qabadhee dhufe biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomaan riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiis firaankii, Koronnaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kanaadaa doolaara, Paawundi sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaak biyyoota 20 jechuudha. Karaa Itoophiyaak guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf tanaan baay'ee dabalee biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Itoophiyaak torbee kana keessa dhugaa baay'ee dabalaa jira. Guyyaa kaleecharree dabalee kan jedhu viidiyoo kalee keessatti hojjedhee guyyaa har'aarree dabalee jira jechuudha. Salphumatti Itoophiyaak baay'ee dabalee jira yookaan qaalee jira jechuudha. Itoophiyaak salphumatti dabalee jira jechuudha. Baankiin illee akkasuma baankii Hawaash baankota keessa baankii tokkoffaadha jechuudha. Baankii Hawaash kan caalu hin jiru jechuudha. Baay'ee baankii Hawaash baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii irra hin caala jechuudha. Jijjiirrannaadha yookaan dhiqa jirannaadhaanii jechuudha. Salphumatti karaa baankiitiin baankii Hawaash caala jechuudha. Baankii hundarrayyuu baankii Hawaashitu caala jechuudha. Akkuma jedhamu Itoophiyaak guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 72 fi saantiba 30 jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birii 100 fi birii 44 fi saantiba 16 jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 23 fi saantiba 04 jechuudha. Baay'ee dabalee jira jechuudha guyyaa har'aa. Akkasuma immoo Kanaadaan doolaariin karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birii 100 fi birii 4 fi saantiba 31. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 12 fi saantiba 31. Kan itti aanu Hoomaan riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 48 fi saantiba 33. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 40
6 fi saantiba 93. Akkasuma immoo duuba dirhamiin karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 43 fi saantiba 33. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 46 fi saantiba 01. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin jechaadha. Baankii Awaashiin birrii 42 fi saantiba 40. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 61 fi saantiba 93. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Birriin Kuweet mootii birriitii. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Salphumatti itobilaakmaarketiin guyyaa har'aa. Kan itti aanu Bahareen diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 57 fi saantiba 43. Chaayinaan Yoowwaaniin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 24 fi saantiba 17. Joordaan diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 42 fi saantiba 10. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi starliingii tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 29 fi saantiba 51. Akkasuma immoo paawundi starliingiin karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 91 fi saantiba 19. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 99 fi saantiba 68. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 66 fi saantiba 62. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 14 fi saantiba 39. Koronaan tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 12. Turkii liireen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 12. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 62. Yemen riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 72. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 52 fi saantiba 39. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 94. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 61 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo baankota keessaa baankii Awaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kana dubbachuu barbaadu guyyaa hundayyuu nan dubbadha jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerut yookaan limneen irree birriin biyya sana paawundii jedhama jechuudha. Birriin Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerutii immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Isinillee waan kana ta'eef doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Ani fakkeenyaaf asirratti doolaara 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira jechuudha. Ani sadan kana maqaa dha'ee malee doolaariin baay'ee jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin illee baay'ee jira jechuudha. Isin garuu sadan kana keessa jechuudha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerut keessatti mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 72 fi saantiba 30 darreeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sana hin ta'u jechuudha. Akkasuma immoo
karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo guyyaarra bakkuman jedhe baankii Hawaashii yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaan Beerut jirtan Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarra baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 44 fi saantiba 16 jechuudha. Kanaan irra eeggatu yoo kana saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan mana madaa'ib jirtan dinaara miti jechuudha. Doolaarii Ameerikaa ta'a jechuudha. Akkasuma immoo Beerut yookaan Libnaan akkuma jedhe paawundii biyya sanaa osoo hin taane Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaan Beerutii birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii irra eeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin akka walitti deebinutti nagaa ta'a.